barumsa hedduu isin barbaachisa. Irra caalaa keessan dhibba keessaa parsantii 95 miidiyaan isin fayyadamaa. Dhibba keessaa parsantii 95. Fakkeenyuma warra YouTube isin fudhadha. Mee waan biraa dhiisa. Warra YouTube nagadatu kan. Isaaniif biizinasa. Akka ta'an ta'anii akkatti mallaqa fuudhan barbaadan. Warra YouTube nagadatu kan. Fidanii jaarsi kiyyanarra fuudhee jettee jala sanii bootti. Viidiyoo waraabde. Jaarsi akkanirra fuudhe. Fidaniitiin piraankiidha jedhanii maal jedhanii waa goggodhanii mana keessa wanna jedha. Ati dhattee ilaaltee koomentiidhaan jala sanitti achii fiddee tiktokii kana keessa ajandaa godhattee irraa haasofta. Isaan maaliif godharree biizinasa ofiitiif tiktokii mallaqa dalagatan. Nama takka piraankiidha jedhanii waan godhan kana laalee hin beeku. Waan takka illee hanguma namni qaamaan gadi fidutti malee waan miidiyaa kana takka rabbiin akka amanu nan taasif. Haga dhugatti hin jedhee laalutti malee jechuudha. Takkuma rabbiin kiyya dhugaadha wanni kun jedhee ittiin bakka nan fudhatu qaamni koo maal akka ta'e hin beekan. Wallaahi amma dhiyoo kana asiifatii han qabamte naan jedhanii asliin faatii haati seenaa faatii mana keessa shaagalan fiigan. Ani wallaahi qabamiinsa siisan gammadee osoo hin taane obboleettii tiyyaa biyya baqaa keessa waliin jirra. Qabamiinsa siisan gammadee osoo hin taane bakka waan piraankii jedhamtoo mataa keessa na dhufee amanuu dadhabe bakka hin amanu. Siniif galee hin amanu. Kenniin kunniinoo haga yaada kennatuuf haga koomentii barreessu. Obboleettii tiyya eega ati aabaa addaan baastee barreessuu baratte keessa mana barumsaatitti dubbachuun duratti dhageeffachuu waan jedhu jira bar dhageeffachuu. Hindu kan maseera ola seenaanaa waa'ee jimmaa haasar. Salaamu alaikum. Bayabbo gowwaa haadha keetii. Maaliif beekta waa'ee jimmaa? Gowwaa haadha keetii. Hindu fati waa'ee jimmaa irra. Anumaa jimma jedhaa jiru ola seenee bar. Jimma jedhee maali nakkan xumure hin beeku. Anumaa Harargee jedhaaru dhufe. Harargee erga jedhee booda maal haasayaa jirti waa'ee Harargee jedheen dhageeffatu. Nama gaafa deemanii suura hayyoota mataa gaggombisanii arrabsan jala seenee dhaggeeffadha takka taa'e. Yookaan ammoo sim jedhee akkaawuntii kaan hin guddaannisee akkaawuntii feekiidhaan dhufe jala taa'ee dhaggeeffadha. Maal jedhaa jira eega Harargee waa'ee Arsii maal jedhaa yoo Arsiidhaan dubbatan yooma hayyoota iyyuu suura hayyoota iyyuu gaggombisanii maal jedhaa jiran jedhee taa'ee dhaggeeffadha. Dhaggeeffachuun dirqama kooti kabar dubbachuu fi dhaggeeffachuun dirqama kooti. Gastii ergataa ol harkisanii maaliif dhufte yaada kenna dhodhanii maalirraallee akka haasayaa hartan hin beekne ammuman dhufee gastii ergadhee. Leesh obboleessa kiyya leesh gowwaa dila kanaa taataniin jedha bara. Gowwaa dila kana leesh taatan. Ija kanaan bilisummaa barbaaddanii. Ija kanaan biyya bilisoomsitanii. Ija kanaan dhaloota qubee jaarraa 21ffaa keessa jirtanii. Sa'a 24 jaarraa 21ffaa keessa jirraa. Nuti dhaloota qubeeti. Ana sanyii Jawaar Muhammad. Ana sanyii Jawaar Muhammad. Ana sanyii Hacaaluuti. Waaqa duraan du'e isa wayyaa bara gootota hayyoota ta'enna warra bara oduu silkiin qabatin kutan sannii irra wayyaa bara. Nuu warra amma teknooloojiin badhateetiin tachii qabannu kan irra hayyoota keenna ka dur yeroo deeman jechuudha. Baala karaa buusaa karaa kana dhufe jechuudha. Baala karaa buusaa deema. Waraqata barreessanii fardaan lafa guyyaa tokko deemanii wal bira geessaa. Isaan sanni wayya wallahi. Si'ii osoo waa hin hubatin ol seentee gastee tarsaatu irra hayyoota ta'enna tan duraan zabana teknooloojiin hin jirre san tura gaarii irra jira. Tan zabana teknooloojiin hin jirre san beerri haati. Mee hidhima keessan kanayyuu alhamdulillah uumama isaa garuu iyyuu haa ta'u saarjarii wanni jedhamu tokko ni jira. Saarjarii ni beektanii miti saarjarii sirriidhaa uumama waan godhan hin qabani garuu horee hin jiraa miti. Diqqeessaa ittiin haasa'e ka habiibti.
kuno arba gurraga ya gizee waa haasoftu soo waan hubatin hidhiin kun dhaayidhe addaan kutee gabasan jira hidhiin isii gizee isii waa dubbattu ufi waan kana irraa nu kannee bar anama viidiyoo wayii waa kan yaada kenna dhalee poostii godhe rakkadhe yaada xumura dubbadhu jalqaba dubbadhama yaada silaa jalqaba dubbadhu xumura dubbadhadhe yaade kalaas viidiyoon kun hojjechuu yoo natti hafee ho'ira gowwaa martiin arrabsuur jalqaba namni yaada jalqaba bichaadhaan osoo hin taane viidiyoo namaa gaafa laaltan xumura maaliin xumure wallaahi xumura maaliin xumure anamma namni tokko viidiyoo wayyoo poostii godhe viidiyoon kun daqiiqaa dheeraa ta'a yoo daqiiqaa dheeraa ta'e maal godha beektan ufafoo jechuudha achi buta jechuudha viidiyoo achi buta dhageeffadha achi buta injiraami keessa jechuudha maaliif ree xumura nama sanii ilaaluun barbaada xumura fedha ka'umsa osoo hin taane xumura fedha harkifatee dhufee manaa nama dhufee gattaa'eetti yoo waa'ee jimmaa abbaa jifaar dhagaye gowwaa haadha keetii salamaa haadha keetii arusii akkasii jaarargeen karaa duruu akkas wallagga karaa duruu akkas waan biraatiif hin jedhu bar maqama jimma ta'e qofaaf waan biraatiif hin arrabsu maa arrabsitu osoo jedhanii homo fi jimma ta'e qofaaf arrabsa dhufe amma arsi galuu jedhaa dhufte achi konka maaliif betta waa'ee arsii milaaltu maaliif arrabsiti bas gatima arsii jedhe qofaaf arrabsiti osoo waa'ee wallaggaa dubbatee bira tartee beeki rabbiin sammuu sin habanu sin hin jedhaani waa'ee yaada biroo irraa as dhufe rabbi sammuu sin habanu wallahi sammuu isin cufamte tana rabbi sin habanu baay'ee way baguman faayidaa fi miidhaa miidiyaa kanaan barin jedhana wallahi faayidaa fi miidhaa miidiyaa kanaa bagan bare namni laayikii dhaaf jecha kalee tante of keessaanii baastaa laayikii kuma kudhan argatte osoo jedhanii fooloo miliyoona takka argattaa kalee of keessaa baasu osoo jedhaniini dhibba keessaa paarsentiin 70 akka kalee ofii baafatu maal jettan dhibba keessaa paarsentiin 70 ka fooloo boru gubatuuf jedhee kalee ofii baafatu namoonni beekamtii jecha asirra bayanii qullaa akka argan ta'an kunniin kalee hin baafatan jettanii yaaddanii isin kalee hin baafatanii wallahi kalee ni baafatan kalee